nabani Kujisani raguse namadugati yuse yoduga kamani wakarra nabani ho Kalbi ama kabu, lalai ama kabu, ia malete tak terjadi di kabu. Harkat orang wala layas, jalan bayar tak kuadai, juga diambil. Karena ini apa abe, kita tarabe. Ekalalai jama hakam, kalbisa kalbi ama hakam, ubatar kalbisa ama hakam, ugufa gele ama hakam, ubatar sama hakam. Kuala hakam nak kalau tol layas, angkal mal layas, kadamul. Agurele miyo, agana geliyo, yoduga kavane, agarana vane. Agurele miyo, agana geliyo, yoduga kavane, agarana vane. Ojavana mala, javasi malenjero, yoduga kavane, agarana vane. Agurele miyo, agana geliyo, yoduga kavane. Loti malane, ausiranchalane, yoduga kavane, agarana vane. Yagure miyo, agarage miyo, yoduga kavane, agarana vane. Duwe chagure, ausukona me, yoduga kavane, agarana vane. Waka orang orang, ini awal, ragu awal, donggur awal, gedambul. Aye, yadan nomor bawah murah, agama murah marsal mafa, kau jamu, bagai singgil, bagai. Aye ka agama murah yadan usaha marsal mafa, para kana akatin rumah kini wajib kawajati juraju. Sanif, jika agama murah ada agar te agama baria gitu pun defamite itu. Ammatti baariyaa keessatti haala ajaa'ibaa ta'een hawaasa isaa wajjin wal ta'ee ayyaana kana bifa bareedaatti agartee dhaloota nu eeggatan dhaloota nutti dhufa jennee hawaasa keenya waliin ta'uudhaan akkasitti sagantaa bareedaa kana qopheessinee dhaloota keenya eegnee jechuudha. Saniif walumaa galatti yeroo sagantaa kana gaggeessinitti yookiin immoo sagantaa kana milkaa'ina sagantaa keenya kanaaf hawaasni illee guddaa nutti himate waan ta'eef baay'ee galateeffannaa carraa kanatti fayyadamee jechuudha. Hawaasa naannoo kanaa baay'ee galateeffachuu barbaada. Galateeffannaa barbaada. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jechuun kan dhaabbata amantiiti. Dhaabbata waan alagaan Oromoo irraa kalee humnaan cabsite har'a immoo deebisee ijaaruuf ijaarame. Dhaabbata jechuun ijaarame Oromoodhaaf. Dhaabbata Oromoo dhaloota isaatiin ijaarame dhaabbata Oromoodhaaf Oromummaa irratti hojjetu. Amantii jechuun akka Oromootitti Oromummaa waan ta'eef. Ani abbaa guyyaa lamaattu nama Oromoo caalaa lamaattu nama. Dhaabbanni keenya kan dhaabbata amantiiti. Amantii keenya jechuun dhimma afaan Oromoo, dhimma aadaa Oromoo, dhimma duudhaa Oromoo, dhimma lafaan galafeetitti. Oromummaa jechuudha kan lafaan galafee yookaan. Dhimma lafa keenyatti nu galcha. Dhimma saba keenyatti nu galcha. Dhimma aadaa keenyatti nu galcha. Dhimma afaan keenyatti. Yoo afaan keenya maaliin ol gaggeessitu? Wanni keenya akkuma dhiiga kanaatiif akkuma oksijiiniitti nu fayyadu wanni warra keenyarraa qaali.
namni tokko hojii kana bee hin jiraata odummoo qilleensi kun jiraachuu baate hin jiraata hin jiraatu umurii isaa sekendii fi daqiiqota lakkaa'amte jechuudha akka Oromoo irraa waan san waan aadaa isaa tan waan afaan tan waan adda addaa sana oodhamne Oromiyaa jechuu oodhamne Oromoo jechuu oodhamne akkuma qixxee dhiigaa fi qilleensa dhabneetti jaaraa taana jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya dhaabbanni hojjettota amantii waaqeffannaa galma Oromoo irraa kalee alagaan diddisan ijaaru barnoota warra Oromoo san barsiisu ayyaantummaa warra Oromoo tanaaf walitti hidhee Oromoon akka kormoomu akka bootamu akka moo'u akka wal ta'u godhu gadaa Oromoo saniin ijaaramee dhaloonni kun wal jalaa akka yaa'u naannoo meree akka walitti kuufu godhu hirree Judaazini maaloo adda addaa kana ofirraa harcaasu diinagdee warra abbaa Oromoodha. Diinagdee Oromoon ittiin humnuume san ittiin jiraachaa ture san deebisu hawaasummaa Oromoo kaleechaa san deebisuuf ijaaran dhaabbanni keenya. Jaarmiyaa haqaan Oromoo hojjetu jaarmiyaa of danda'u jaarmiyaa of ta'u kan humna biraa humna ayyaantummaas haa ta'u alagaa irraa hin barbaanne jechuudha. Uummanni Oromoo gaafa gadaa qabusan gaafa biyya isaa irratti abbaa aadaa isaa irratti abbaa afaan isaa irratti abbaa jiruuf jireenya mataa isaatiin seera mataa isaatiin bobba'ee galu san ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo godha malee ayyaana alagaa hin beeku jechuudha. Dhabiitii Oromoo keessa waan ani Oromoodha jedhamurraa ka'ee haga amantii isaatitti cabee galmi isaa diigamee Oromoon salphate jechuudha. Siyaasni Oromoo akka afaan Oromootiin hin geggeeffamu. Amantiin akka afaan Oromootiin hin geggeeffamu. Barnoonni akka afaan Oromootiin hin kennamu. Gabaan illee akka afaan Oromootiin bittee hin gurguru. Gochuudhaaf yaaliin isaan hin goone hin jiru jechuudha. Ammallee herreega akkasiima qaban jechuudha. Hawwii akkasiima qaban jechuudha. Amantii keessa akka Oromootitti afaantu jira, aadaa jira, jireenya jira, sirna jira. Nama ofiin jennee jiraachuudhaaf waan nu jiraachisuu danda'u jira jechuudha. Akka amma godhaa jiru ayyaantummaa hoggaa jenne immoo dhaloonni ayyaantummaa warra isaatiin tumsamu dhaloonni ayyaantummaa warra isaa gabbifate walitti hidhata qabu humni ayyaantummaa alagaan danda'u jechuudha. Alagaan immoo dhuftullee hin dandeessu jechuudha. Dhaloota ayyaantummaa isaatirraa addaan cite ayyaantummaa alagaa kanatu itti gala jechuudha. Waggaa ayyaantummaan alagaatu nu qabatte immoo akkam nu gootu yookaan akkam ta'an waggaa jenna alagaan nu dhaala jechuudha. Nama ayyaantummaan alagaa dhaale lafa kana gubbaa irratti illee alagaatu dhaala jechuudha. Waan keenya waan dhaloota keenya maqaa keenya eenyummaa keenya duudhaa keenya aadaa keenya fan alagaan nu jibbisiisa waan alagaan nu qajeelche namaa gadii wayi nu seessa warra waaqni nu erge sanyii nu gusaa jennaan warra gadaa warra heera dhugaa warra abbaa biyya sana ani Oromoodha ilma Oromooti jettee kee abbaa keessi keessatti boontee jiraachuu dadhabdootiin kashalabbee wayii namsi gadaa wayii bakka biraatti dhuftee namsa abbaati siisaa jechuudha. Waan akkas nu godhu keessa tokko humni ayyaantummaa kana ayyaantummaa warra keenyatti addaan nu kutuuf lafee lafatanii jalaa qabnu haqa warra keenyatiin nu bira jira. Afaan kun nutiin kun qabeenyi kun jireenyi nu amma jiraannu kun jireenya warra keenyaa sanii akkaataan nuti wal waamnu akkaataan ittiin jiruuf jireenya keenya gaggeeffannu inni kun waan warra keenyaa irraa dhaallisan waan warra keenyaa san kanaaf waan kana alagaan seeyyamtu jirtire eeyyama alagaatu waan argame jira waa takkan argamu
tola alagaatu waa takkan arganna jechuudha. Dhiiga abboota keenyaa buleewwan keenyaa warra nu dhalee warra lafa kana jala jiru waan kun hundi kan isaaniitu warra jiru kanaatti argannee jechuudha. Kanaaf warra fayyadachuu qabu reenyu yoo warra fayyadan immoo ayyaantummaa isaanii nu bira jiraata waan jiraaf onneen akka isaanii sun beekumsi akka isaanii sun jaalalli akka isaanii sun wal jala yaa'insi akka isaanii sun nuuf deebi'aa jechuudha. Ani Oromoo waan jettutti amantaa jechuudha. Ani Oromoodha jechuu caalaa wanni si amansiisu maaltu jira? Garuu waan kana hunda alagaatu nu dhaale. Sababni isaa immoo karaa ayyaantummaatiinis waan dhaalamneef. Sochii goonu keessatti, warraaqsa goonu keessatti, dhamaatii goonu keessatti humni ayyaantummaa abbaan bira jiraachuu baate hanqina nu mudataa jechuudha. Anumaamisa gidduutti biddaan uumamte jechuudha. Wal jala yaa'uun dhabamte. Afaan wal deebisti. Wal jibbisiisti. Wal xiqqeechifti. Akkana lagaa jala bugguu. Akkana lagaa gabbaru nu goote jechuudha. Hanqinni karaa ayyaantummaa kun jechuudha. Kanaaf yaadannoo Rabbaa Oromoo waggaa goonu ayyaantummaa warra keenyaa cimsachuu, Oromticha yaadachuu, ani ilma kee afaan kun afaan Oromooti. Warra lafa kana jiru waa dhaalle dhaloota keenya dhufu dhaalchisuudhaaf aadaa keenya guddifachuudhaaf jireenya keenya guddifachuudhaaf jechuudha. Maanguddoo ta'e takka takka beektaa? Abbaa gadaa kanaaf abbaa ulluu baay'ee beektaa? Abbaa ulluu shawaa lixaati, shawaa kibba lixaati. Inni abbaan gadaa immoo argaa ture buraayyuu irratti wal ga'aniiti waggaa ja'an kana waggaa baruma abbanni eenyu ijaaramu kana abbaa gadaa kana gaafate beektaa ijaarsi gaafii abbaa gadaa leen hoo jedhee biyya keessatti waan inni dhala taa'ee abbaan gadaa sana kana beekte gamaan guddoon sun beektaa afaan wal beektu kechi abduun ka maanguddoo riba gargar malee abduun takka akka jedhate agartee abbaayin sin jedhu naan abbaa ulluu qaadeen hoo jedheen biyya keessatti namaanii qotuu jedheen gara keessatti namaan wayi qotuu jedheen galee bidiree kanaame naannoo boo'ii lama baasanii san dhufee kan jiru nutti hin galin kan jiru nurraan garagariin kan jiru illee nu ogummaa qabu kanuma jennaa jiranu kana keessa waan guddaa jira jechuudha. Waaqeffannaan amantii hoggaa jennu akka amaanutii kanaan jechuudha. Akka amaanutii yommuu kanatti hin eekamu beeku. Waaqeffannaan dhimma jiruuti jireenya. Dhimma gaafa du'aniitu miti. Dhimma gaafa jiruu dhaloota keenya baruu dhumuuti. Akka dhibu baruun jiruuti. Dhimma isaanii hojjan. Dhimma ani gaafa jiruu bobba'ee akka hin galu waan jireenya irratti waan dhuguu irratti waan nyaatu akkaataan jiruu biyyattiin tolfadhu. Akkaataan haqa kiyya irruu ittiin eeggadhu. Kan na tolchu. Maatiin kiyya dhalli kiyya waan Oromoo dubbatu kun afaan Oromoo dubbatu Oromoo ta'e kun akka lafarratti hin banneef lafa kana irraa akka jiraatu jabaa namaa akka ta'u na fayyade malee gaafa du'e achi na teechisaa namu abadan miisaamuti. Kanaaf amantii keenya keessatti galma keenya keessatti dhimma Oromoo dhimma gaafa jirru dhimma abbaa keenya tajaajilu dhimma warra keenya tajaajilu dhimma biyya keenya tajaajilu namuus jaalala fayyaa akkaataa ittiin biyya sana irratti nama taanee jiraannu wal barsiifna haqa wal barsiifna haqa hoo bare namni haqa namaatti darbu rubbuun fuudhu cubbuun galu abaarsi nu seenu abba torbiin keenya qananiyyaan jiraata heera keenya tola wal barsiifna malee akkas taataa waca adda addaatiin jechuudha. Waca adda waan hin beekne. Sagantaa warra Oromoo argaa dhugaa. Lafeen dhaloota keenyaa lafa kana jala jira lafti sun teessee abbaa keetii akaakii abaabilee keetirraa dhaalte Oromoo irraa dhaalte. Afaan kun keetii jabeeffadhu. Gaafa yaadannoo isaanii gootu wal barsiifta. Aadaa ta'e jabeeffata. Afaan ta'e jabeeffata. Waan Oromoon qabu san jabeeffata. Ilmi kuni
itti wal barsiisa walirraa barata ayyaantummaa isaa cimaa alagaa jalaa bilisa ba'a dabbara adda addaa isa gabbarsiisu jalaa bilisa ba'a jennee wal barsiisaa ogaa ayyaana keenya barannu yaadannoo keenya geggeeffannu Oromoo ta'uu keetitti amanii gosaa waliin qoodini afaan kee jabeeffadhu amantii keenya kun dhugaa mosoo dhugaadha kanatti nama amanee waaqa beeka warri biraamaatti beeka waaqa kanaaf jechuudha waaqeffat naannoo beekaa jedhama namni tokko tokko eeggattan awwaalamaa waan dubbatuun dhimma awwaalcha dhuunfaan isaa dhimma jiruutan dubbatatu jiruutuu biyya dhabee ganama gaafa du'e hin bo'o jechuudha kalaa maal amaanoti yookaan amantii isaan jedhatantu dhimma gaafa du'aa dhimma gaafa duutu akkaataa ittiin awwaalamtuu si barsiisa malee dhimma gaafa jiraattee biyya sanarratti abbaa taatee waan dinuu qabdu jettee walii keetii immoo toltee akka jiraattu si godhu waan sin barsiifne jechuudha. Fiksiin Oromoodha waan tolaa barsiisan jiru. Kanaaf jechuudha. Kanaaf ayyaana yaadannoo rabbaa Oromoo jechuun kaa ayyaana uummanni Oromoo gaafa biraa gadaa qabu san geggeeffatee irraa milkaa'aa ture biyya kana gubbaarratti. Waan Oromoo jechuurraa ka'ee gaafa Oromoo tana diigan waan diigameef amma immoo dhaloonni keenya takka hirribana dhabneef biyya haftee akka jedhamu san seeronni keenya qajeelfamoonni keenya sirni keenya namoota tokko tokko harkaan ol kaa'amee waggaa 22 kana ayyaana yaadannoo rabbaa Oromoo jennee geggeessuu jalqabneef amma immoo erga akka jarmee amantii waaqeffannaatti milkaa'aa dhufneerraa kaanee lafa qabsiifannee dhaabbata tokko jalatti hiriirri akka Oromooti gaaddisa tokkotti gaafa deebinu afaan keenyaan hojjetachuu afaan keenyaan barachuu afaan keenyaan hojjechuu gaafa jalqabnu guutuu Oromiyaa wal geenye kanaaf galma kun waggaa lammaffaa isaati baga geechan waggaa 22 baranaa agamtutti jalqabame ture dhaloonni keenyas lafa dura ayyaana yaadannoo Oromoo itti geggeessuu jalqabne erga kufne kaanee sochii milkii Oromoo ilmaan Booranaa Baarentu alagaan harka walii diinoomsitee alagoomsite walitti deebisnee galma tokko jalatti ilmaan abbaa tokko jennee nyaachuu jalqabne waan ta'eef akka biyyaatitti nu haa ta'unnee murteeffannee jaarmee kun gaafa dhaabbatus achi jalqabne bakkuma inni gahee irraatti fuudhuu jechuudha. Lammaffaa irratti boosatis waan ta'eef boosatis bakkuma sanii akka biyyaatti itti fuudhuu jechuudha. Kanaaf warra dhufurraallee warra eebbifamu warra dabree abboota keenyarraallee isaan yaadannee warra eebbifamu nu haa taasisuu isin jedhatu. Warri ofii yaadatanii yaadatan warri dhaloota ofii kabajanii kabajaman lafee abbaasaa warri kabajanii kabajamu warra keenya jirurraa akka eebba fudhan dhaloota keenya dhufurraallee akka eebba argannuuf akka qajeelummaa argannuuf akka abaarsi adda addaa nurraa abuuf jechuudha wanni nuti yaadannoo irra goonuuf. Beeka amma dhaloonni walitti qabne kun mataa gurraacha warri mataa muluu akka kinoo harree adii sana gartanii keessa waan ta'eef wallaalchisan qabu wanni bareeda ajjeerra shanbaleeta jechuun buluudha jechuudha bareedina dhuunfaan buluudha. Akkasiin baga wal geenye baga wal barreen isin jedhe alagaa wallaalchisee ture baga wal barree ayyaana yaadannoo walitti nu qabee baga ayyaantummaa warra abbaa Oromoo walitti nu qabe. Nurra baree biyya akka kaleessaa jirra boruu akkana jirra jirra jechuudha kanaaf kana beekneeti jaarmiyaa uumaa ta'uu beeknee dhaabbata Oromoo amantii waaqeffannaa jechuun dhaabbata yookaan jaarmiyaa dhaabbata jechuun dhaabbachuudha jaarmiyaa jechuun ijaaramuu jechuudha maqaan dhaabbata Oromoo amantii waaqeffannaa jedhu kan gaaddisa nu jalatti ijaaramedha maqaa hedduutti ijaaramedha dhaabbanni Oromoo amantii waaqeffannaa kan ijaarameef Oromoo ijaaruudhaaf waaqeffattoota ijaaruudhaaf kanaaf namni ijaaramuu Oromoo jibbu walitti dhufuu Oromoo jibbu akkasumas jennu sani
yoo warra qabaatee warra biraa taagalu waltaane abbaan keenya kana kan amantii jechuun akka nutti himattanii dubbii waaqaa hin jedhamu hin taane amantii dubbii namaati dubbii dhalootummaati nuti amantiidha waaqa achi walitti dhufne nta waaqa achi ni jiraami ani adamaa tan dhaloota ta'e oromiyaa achi gara olii isa waan hin jiru gara olii jiraata achitti na argu ani waaqaaf jedhee kaaba oromoo dhaloota kee biraan dhufe dhaloota argu as dhufee hundi keenya walitti dhufne baga wal agarre isin jedha amantii keenya irratti amantii jireenya amantii sagantaadha qajeelfama dhalli namaa mataan namaa waan amateetti jiraata nu walitti amanna akka galgala waliin dubbannetti alagaan oromoo filattee gosaaf filattee yookaan immoo kutaadhaaf filattee yookaan immoo waan inni qabu afaan dhiifneefiif gadaasaa cabsina yookaan immoo waaqeffannaa dhiifneefiif aadaasaa cabsina hin jenne walumaa galatti oromiyaa tana cabsan oromoo wajjiniin jechuudha. Oromoo gosaan odoo hin taane oromummaadhumaan cabsan jechuudha alagaan. San keessa gaa waan oromoon ittiin cabee alagaa jalatti kufee keessaa tokko ilaalcha amantiitiin. Amantiidhaan jechuudha. Namni keenya wal'aansoo waan isaatti deebi'uuf godhu sadarkaa adda addaatitti karaa dinagdeetiinis haa ta'u, hawaasummaatiinis haa ta'u, siyaasanis haa ta'u, amantiidhaanis haa ta'u, akka lafa kanaatitti akka lafeen abboota keenyaa beektu sanitti itti galuudhaaf baay'ee rakkataa turan jechuudha. Ilmaan miti, ilmaan boojii, ilmaan muggaafataa, ilmaan kadhattu, nafsa gadaa'in adda addaa Oromiyaa keessatti mirga jiraachuu argatte Oromoo addaan qooduu barbaadde. Sirriitti walitti malee hin taane jechuudha. Amma jarri sirriitti as baanetti yuutuubiidhaanis masqaliis qabatanii abbootii amantii fakkaatanii bannee badaa Oromoon akka waggaa 500 duraatitti biyya tana nuufituudhaaf saba kana nuufituudhaaf jedhanii saba adda addaa maqaa dhaanii saba adda addaa Oromoo irratti kakaasu Oromoo gosaa fi kutaa irratti kakaasuudhaaf halkan guyyaa hojjetan kana jinni isaanii laagartee falfala isaan karaa adda addaatiin akka Oromoon kutaa wal qoodu falfalan akka Oromoon dinagdee qabu falfalan warra Oromoo kanaaf fallee jiru. Akkasitti hin danda'an jechuudha. Kanaaf yaadannoo godhuun shira alagaan karaa ayyaantummaatiinis karaa namaatiinis nu keessatti nu fakkaattee dalagduus ifaa fi kallattiidhaanis alagummaa isheetis beeksisaa ayyaantummaa alagaattis beeksisaa irratti dalagduu qabnaa jechuudha. Moona injifanna irra aannaa jechuudha. Oromoo ta'ee Oromoon akka miidhamu barbaadu hin jiru. Jira? Hin jiru. Namni Oromoo haadha isaa abbaa isaa ani du'uura jedhee ajjeesu hin jira jedhee yaadu jechuudha. Ani du'uura jedhee namni haadha abbaa isaa yookaan obboleessa isaa ajjeesu suuraa addaatiin dire jiraachuun qabu nama akkasii. Oromoon waan gabbaru hin qabu. Gabrichas miti. Gabras miti jechuudha. Garbicha waaqas miti, gabra waaqatis miti, waan waaqa namni nama. Nuuma yeroo uummati jira waan duraan sirnichee lafa naqe kanaan walitti dhalli biraa malaamaltummaan biraan jiru. Beekan na caalaa dhimma xiyyeetti naa himee dhiisiif jedhee narraa kanatu hin jiru jechuudha. Ani gabbaan qajeela walii galaa gahe waan kan waasuma jedhu. Ooluu walii galuu baanne immoo abaarsa cubbuun asuma jiru. Rakkoo galte jechuudha. Dhalli teenya abba torbii ta'e. Kanaaf waan biraa bakkeessanii mataa keessatti uumanii boca adda addaa bocanii bareedaa hoggaa jedhan akka inni jiru akka biraa seenee beekaa hoggaan nuun jedhan akka biraa wayii mataa keessatti yaadnee dinagdeellee hoggaa jedhan akka biraatitti akka argatan mataa keessatti yaadnee akka jiraannu sanii nuti jechuudha. Amantii hoggaa ilaalcha waan kana hundaa jijjiira. Ayyaantummaan akkaati waan biraa barattu kee dhiiftee barnoota kee dhiiftee waan biraa akka barattu ilaalchi waan nyaattu waan birratti waan kee dhiiftee waan biraa akka ati fudhattu si godha malee nama akka keetii kana jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Amma banga jeelaa beentete
Wani beramal tarim woi revenge ko margabi. Margu. Semati baca itu masih di nomor. Boleh kita di nomor abba ke kati bergari. Bar gata. Walji anak tu biak itu tidak dapat. Hati ber orang orang abba biati. Orang orang berbuat darja. Jangan. Sabak kami turun. Able kasih turun juru. Amin jadi bitu itu jadi makan. Alkan bitu itu turun. Mal itu turun. Mal semua teranan mutuan itu itu ada rendu batu. Akabaran orang tu ini. Kanam. Wasasan. Wawar ke nyate ada cah. Wawar ke nyakam wal bersi baca. Isan mo ibra kurmaya dan bukan dalam karena retta ke kurma besar. Wan isan kawasan retti abba kata akawal tanudi ayana yadno oromo gona. Galmon kenyes namun kenyes ayana yadno gagotan tumsa wali gotani dinagre wal jebesitani abadanas ofirra maksa dinagde kenyeratis hormata kenyeratis abba tane akka jiraanu isin jira jechuudha. Barnoota uummata Oromoodha. Kan kaleessa diinni Oromoo irraa diigde Oromoo abbaa fi ilma wal wallaalchise haadha fi intala wal wallaalchise har'a immoo barrii fi gadaan nu kaase akka sila heera keenyatti deebinu wal geenyee akka kanaan jala bultii irraa qabnee sagantaa keenyatti jirra. Barnoonni uummanni Oromoodhaa heera isaa keessaa qabu barnoota sammuu namaa ijaaruu danda'u barnoota yoo baratan abbaa ofii beekuu nama dandeechisu barnoota haadha ofii beekuu nama dandeechisu barnoota sanyiin kiyya eessa hin dhufee eessaa dhufee uummata isaa inni dhalate jedhee nama beeksisuu danda'u barnoota gurguddaa san qabaa jechuudha uummanni Oromoodhaa. Abbaa keenya wallaaluurraan kan ka'e haadha keenya wallaaluurraan kan ka'e sirna akkamii akka qabnu wallaaluurraan kan ka'e jiruu fi jireenya sabni tokko jiraachuudhaa qabu jiraachuu dadhabneet abbumti barbaade iddoo barbaade gara iddoo barbaadetti nutti fayyadamaatii ture jechuudha kalee. Yoo baratan beekaa ta'an iyyummaan iyyummaadhaa olii iyyummaa qonqoo osoo hin taane iyyummaa maaliiti? Iyyummaa sammuuti. Wanni ofii wanni uummanni Oromoo inni qabu dachee qaba, afaan qaba, aadaa qaba, sirna qaba, amantii qaba, aadaa qaba, galma qaba. Waliin keenya kana qabnaa jechuudha. Har'a afaan keenya irratti abbaa ta'uu dadhabuun amantii kaleessa gurraacha Afrikaadhaan lafa godhate irratti abbaa ta'uu dadhabuun biyya kee biyyuma ati irratti dhalatte irratti lafee warra keetii jala dachee warra kanaa lafee isaaniitiin osoo jiru baddaa isaaniitti keeloo isaaniitiin osoo jiru lafti kun keenya ta'uu wallaallee bakka barbaade abashaa quxalli kun kallattii barbaade irraa dhufe mana gamoo barbaade irratti ijaarrate mana kiraa yoo irraa fudhachuudhaan dhaqxe si diduun bakka bultu dhabdee rakkoodhaan diraramuun ishuma sanummoo natti gurguri hojjete kaaree 200 qarshii 100 meeqasitti gurguruun isarratti mana ijaarrachuuf oggaa meeqasitti fudhachuuni maal taanan gatii sagantaa keenyarraa kumne gatii owwallaalle gatii jiruu fi jireenya keenya dhabneeti jechuudha waan biraan qabnu. Barnoota jechuun qartuu sammuu dhala namaati. Kan sammuun namaa kun ittiin ijaaramuu danda'u. Kan sammuun namaa kun ittiin bilchaachuu danda'u. Kan sammuun namaa kun amala jijjiirraa amalaa hanga gochaatitti itti fiduu danda'an jechuudha barnoota gaafa jennu. Barnoonni uummanni Oromoodhaa qabu barnoota akkasiiti jechuudha. Barnoota warra keessi beeksisu. Barnoota maal qabaachuu fi maal dhabuu keessi beeksisu. Barnoota quqqama biyya keetii quqqama saba keetii sitti uumuu danda'u hoo sabni kee dhaanamu hoo sabni kee miidhamu yoo qabeenyi Oromoon kaleessa si biratti gatee deemu diinni akka barbaadetti itti fayyadamu barnoota waan si keessatti uumee qabeenya keetii irratti akka dubbatattu si taasisu barnoonni uummata Oromoo. Jabaatanii barataniit abbee bineensi nyaachuudha itti yuusaa jiru kan yookiin Oromoo bineensi nyaachuudha itti yuusu. Haadha teena nyaata ilma koonatti kaadhu odoo siin jettu odoo jaalala laaltu bira darbuu deemtu kana
barnoota san barannee warra keenyarraa bineensa irraa buunaa jechuudha. Amantiin kan sabaa hoggaa ta'ee jiru amantii waaqeffannaa kan uummata Oromooti. Dacheen uummata Oromooti kan uummata Oromooti. Bara tokkotu loon waliin qabu. Loon kana nama tokkoon nuun deemanii loon kana yaasanii beeki. Namoonni nuun deemanii sun. Aboo loon tan nama nuu yaasanii san jala baddee afaan bineensaa oka bosona jirti jechuudha. Namichi homaa hawaasi kun immoo imaltuudha deemaa jiranii. Loon tana bosona keessa dhiisanii yookaan afaan bineensa dhiisanii galanii loon tana maa gallakkisee caalamoo loon tana bosona keessa yookaan afaan bineensaa harkaan fidanii galanii aboo loon tosii harka baddeetu caala. Kamtu caala? Fuudhanii galuu namiire? Nullee warra hiree takka waliin qabu. Warra sagantaa takka waliin qabu. Waan taaneef loon tana tiksuun loon tana lama ishiin baddee jirtu finnee mana galuun gahee warra loon san yaase qofa osoo hin taane gahee warra loon san waliin qabu yookaan warra loon san argeellee waan ta'eef nu hundi keenya warra hiree takka qabnu waan taaneef hiree tana jabeessinee tiksuun baay'ee murteessaadha. Nama eeguun abaluu malee jechuun hin ta'u jechuudha. Akkasii mire hoo maanguddoo feeta ta'e maanguddoo jechuun umurii osoo hin taane sirna mire daa'imni tokko naamusa maanguddoo tokkoon beekumsa maanguddoo tokkoon gaaddisa maanguddoo tokko guutaa isii ilaali maanguddoo maaltu kabajamannaan uffata yookaan guddina osoo hin taane sirna waan ta'eef namni jeneraal Taaddasaa Birruu jaalattu oftaa mucaa xiqqaa isa galmaa kana kabajuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasii mire kanaaf bara uummanni Oromoo yookaan waaqeffattoonni ija tulluu duubatti arguu qabaa hoggaa jiru yookaan uummanni Oromoodhaa iji isaa tulluu duubatti agarti ija keessatti agartu hogguu jennu ishee tanaa jechuudha. Maaltu ilaalamaa jennaan sirnaa jechuudha. Sirna kana immoo waliin haa tiksinu haa jabaannu ayyaantummaa warra abbaa Oromoo immoo nama sirna kanaan jiraatee dhaloota ofiillee jiraachisuun haa taasisuun immoo taanee argamu siin jira.